عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوني دكتور جيتو كم نجا كيسني جرتو فيديو نتقدر تجد أجرتني وانتي فادا فيديو كان سنيفن جباب سجد يادا سبسكرايب يقول آتي نججبيسا تكتوكي رت أردفتوتكم سجلت من كباز رتيكم تكونوا نجاون سنتجاباتي تربيتكم كيسة تيجودا ديبو مشانينو نجاني سنين جدا جرك أبرتي أنا كان سني وجدو أكما كان أندرس نتيمتوري قام فولا كينيا رتي بيان ستربي كيسة جويا سدي جويا أفور فولا كينيا توافي يدمو قمنا بتلاقي إجولين نياتو وجدتنو يو كان مو إجولين فولي كان كيسة قولنا قمنا واجو جراتي فولا كيسة نرتبه جديتها ماكسي أدادا فيدمو قبدني كان سنسرة ترجع جرتنو زبادي يو كان مو روبي سجرجدان أرجو كان جنو سناجة شولا من كيسة تنوجدان كنا في يروبا يساني تكنسني في ديرفو كان بكير أبي تمسنامتي نو من كيسة تجني فيدمنا وان تيدافي كان سني مسرة ترجع جرتنو إردي inni sinasrat targaa jirtanu kun immoo shuufaan jedhani afaan arabiffaatiin yookaan immoo qincee biyya keenyaa sanaa jechuudha yookaan immoo qamadii babattatee daakamee dhufu sanaa jechuudha isa maankaa lama itti godhaati asirratti immoo kan isin argaa jirtanu zabaadii sana yookaan immoo roob kan jedhanu sana maankaa lama itti naqadha isini kan koo laafaadha waan ta'eef mana keessatti waan hojjedhuuf baay'ee laafa an irdiitti baay'isuu kootu mala isin immoo hanga dandeessanu hanga fuula keessan morma keessan isin ga'u dibachu fayyadamuu dandeessanii kun immoo irdiidha irdiin kun immoo yeroo tokko tokko irdiin shagan bakkeedhaa bitamu kuni qimamii adda addaa qabaachuu isaatu mala waan ta'eef dura harka keessan irratti ilaala yoo alarjiikii irdii qabaattanii fuula keessan miidhuu danda'a waan addisii fayyadamtanii hin beekne innaa fayyadamtanuu harka keessan irratti mokkora asirratti immoo kan isin argaa jirtanu damma damma afaan oromootiin dammuma yookaan immoo asal jechuudha akkuma sana asirratti argaa jirtanu waliin maktanii narraan ilaalinaa viidiyoo nanko qulqullinaan qabu ta'uu mala harka tokko waraabaan harka tokkoon isinitti agarsiisaa jira dhiifama guddaan isiniin jedha akkuma kana waliin hennaa maktanuu qinceen suni laafaa deemaa jechuudha anko asirratti irdiin na jala baay'ee xiqqaate intiniin kan koo mana keessatti waan hojjedhee fi urgoon sun laafee jira waan ta'eefan irdiin itti dabale an mana keessatti hojjedha kan keessan garuu irdii ittiin baay'isina qooruu isaatu mala sinjalaa goga waan ta'eef kan koo tasa bishaan ta'ee jennaan irdii itti dabale daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 lafa keessan innaatti deebitanu kun akkuma sirriitti argaa jirtanu hin laafaa jechuudha baay'ee laafaa qinceen sun wal fudhatee vitaaminii san waliin makamee qinceen goggogaan sun illee illaafaa jechuudha kun maal godha qodaa dudu'e fuula keessan irraa fuula keessan lallaafisaa kanaan duras isinitti meen ture mana keessatti illee mabraatiin biyya arabaa kana keessatti baay'inaan hojjetama baay'inaan ampoolii adda addaa waan jiruufi ho'innumti ampoolii kun fuula keenyarraa miidhaa addaa gahaa jechuudha asirratti waan tokko isinitti agarsiisuun fedha torbee keessaa guyyaa 2 hin dagatina baradoo yookaan immoo taljii qodaa feetanitti naqaatii firiizarii keessa yookaan immoo firiizii bakka baradoo godhu keessa godhaatii waan feetanitti naqaa qoduma argatanitti naqaatii godhaatii yoo barbaadan baradoo si bibbicuus gochuu dandeessanii fuula keessan irratti sukkuma kun maal fayyada godaannisa jechuudha viidiyoo irratti akkuma isin argaa jirtanu qodaa zabaadiitti naqeeta firiizarii keessa godhee fayyadamaa jechuudha isin waan feetanitti naqanii fayyadamuu dandeessan rakkoo waan rakkisuu miti kuni innaa torbee keessa guyyaa 2 fayyadamuu qabdan jechuudha ganama garuu kan isin fayyadamuu qabdan subii yeroo rafiitii irraa kaatan yoo ta'e baay'ee gaariidha fuulli namaa bootaa gugurraacha'ee bakki sun akka diimatee kalarii fuula keessaniitiin akka tokko ta'u godha jechuudha baay'ee gaariidha garuu torbee keessa qofa guyyaa 2 kan isin fayyadamuu qabdanu viidiyoo isinitti dheeressu kun immoo kan hin hojjedheedha sanaa jechuudha harka tokko waraabaa harka tokkoon hojjedhaara waan ta'eef qulqullina qabu ta'uu mala dhiifama guddaan isiniin jedha kanaaf ammallee hin qophoofne dibadhee isinitti agarsiisuufanii isin dibadhaatii morma keessanirras gurra keessan kana baqa fuula keessan hunda waliin gaha yeroo baay'een argitanii an hijaaba ofirraa fuchuu waan hin dandeenyeefi morma keessanitti illee dibadha waan fuula keessanitti dibattanu morma keessanitti dibachuu hin dagatinaa na jajjabeessaa sabskraayibii naa godhaa sheerii naa godhaa warri moo tiktookii irratti na gaafattanu liinkii yuutuubii tiktookii irra kaa'amu kaampaanii tiktookii dhoowwe waan ta'eefi asuma irratti dooktar jiisuudhaa barreessaate walti sheerii godhaa na jajjabeessaa 500 na galchaan isin jedha qaaliiwwan koo waan feetanummoo koomentii irratti na barreessaa waan adda addaa isiniif hojjedha guyyaarraa guyyaatti immoo viidiyoo isinii gadhiisuun baay'ee naaf hin mijatu waan ta'eefi fayyadamaan isiniin jedha garuu morma keessan irratti illee fayyadama akkuma argaa jirtan akka ijoollee sabiyyi of acca maallaqee jechuudha ciao bye